Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1940 kan hundaa'e waldaan barsiisota Itoophiyaa amma miseensota 1700 ol horateera. Waggaa 20 waldaa barsiisota Itoophiyaa jalatti kan hundaa'e waldaan barsiisota Yuunivarsiitiilee Itoophiyaa immoo qaama bu'uura waldaa kana lafa qabsiisu ta'ee argamee jira. Waldaan barsiisota dhaabbilee barnoota olaanoo kun guyyaarraa dambii ittiin bulmaata haaraa waldichaa ifoomsee jira. Sagantaa kana kan qooddatan pirezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii dambiin ittiin bulmaataa waldichaaf akka barbaachisu himan. Dambiin ittiin bulmaataa kun murteessaadha jechuudha. Maaliif dambii kanaan kan geggeeffamu kanadha kan geggeessu. Dambiin kun dambii waldaa barsiisota Itoophiyaa irratti hundaa'eeti kan qophaa'u. Dambii waldaa barsiisota Itoophiyaa immoo kan beekamtii qabu kan dhaabbilee siivilii biyyoolessaaf eeyyama kan kennu siivil maamilaa dirjitochi ilaalamee eeyyama kan itti fudhanne waan ta'eef dambii kanaan geggeeffamu hojii kan hojjechuu keessatti gahee guddaa kan inni taphachuu danda'u. So kanneen kanaan wal qabatee maal hojjennaa, akkamitti adeemnaa, maal gochuu qabna kan jedhu sa'aatiin gadi fageenyaan kan irratti mari'atamu ta'a jedheen abdadhaa. So inni nama waltajjiin ammaa kunoo yuunivarsiitii Finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru kun bu'uura taa'eetii yaada hojii waldaa kanaaf hojii gaarii hojjeta abdii jedhuun qaba. Waldichi dambii ittiin bulmaataa keessatti ergama 5 akka qabu kan kaasan Dr. Yohaannis kana keessaa tokko qulqullina barnootaa ta'uudha dubbatan. Akadeemiksaa fi yuunivarsiitii keessa jiran kun hagamitti hojjetaa jiru kan jedhu, mirgi isaanii hagamitti kabajamaa jira kan jedhu akkasumaan walitti qabee ilaala. Dimokiraasiin, misoomni biyyaa, fedhiin biyyoolessaa akka walii galaatti qabnu akkamiin akka qaama ijaarame tokkotti gahee keenya maal baanaa kan jedhu hojii guddaa turraa eegama jedhamee. Waldaan keenya mul'atee kan badu osoo hin taane kaayyoo hundaa'eef galmaan ga'uuf kan hojjetu ta'uu kan himan ammoo pirezidaantii waldaa barsiisota Yuunivarsiitiilee Itoophiyaa Dr. Daammallash Mangistuu. Waldaan kun waldaa barsiisota yuunivarsiitootaati. Yuunivarsiitoonni haga 48 jiranii akka mootummaatti jechuudha. Public University kan jedhamanu. Isaan kun amma hadda kaanee borummoon waan bannuu miti. Maaliif kaayyoo qabna. Barsiisonni waan baay'ee nurraa eeggataa jiranii fedhii barsiisotaaf fedhii biyyittii kanas eegsisuu fi gargaaruu fi kaayyoo guddaa qabannee kaaneerra. Kanaafuu hadda baanee boru hin banna jennee yaadnu garuu cimnee hojjenna. Mootummaanis nu gargaara. Barsiisonni keessayyuu barsiisonni yuunivarsiitii keessa barsiisanu guutumaan guutuu isaan abdannee hojjetaa jirra. Isaan nu gargaaran jennee yaadu. Miseensonni waldichaa sagantaa kanarratti hirmaatanis waldaan keenya mirga barsiisotaaf abokaatoo kan dhaabbatudha jiran. Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa jiranii akkamiin hojjechuu qabu, mirga isaanii akkamitti eeggachuu qabu, tokkummaa isaanii fi akkasumas immoo haala baruuf barsiisuu irratti barnoonni haalaan akka deemu quality education eegsisuudhaafidha kan waldaan kun hundaa'e. Ijaaramuun eegalameera. Erga ijaaramee booda garamitti deemama? Karoora baruu barsiisuu cimsuu keessattuu barnoota qulqullina fiduudhaaf maal hojjechuu qaba barsiisan? Kana keessatti immoo waldaadhaan gurmaa'uun gaheen isaa maali? Gahee akkamii taphachuu danda'a? Mirgi barsiisaa hin sarbama yoo ta'e, mirga barsiisaa isa sarbame isa dhuunfaadhaan deebii argachuu hin dandeenye waldaan kun immoo akkamitti deebisuu danda'a akka jedhu irratti gadi fageenyaan hojjetamaa jira waan ta'eef fuula duratti qulqullina barnootaa eeguu, qorannoo qulqulluu kennuu, tajaajila hawaasummaa qulqulluu kennuu, mirga barsiisaa immoo akka hin miidhamne akka hin sarbamne godhuu irratti gadi fageenyaan karoorfamaa jira waan ta'eef wanta gaariitu hojjetama dhaabbataafis barsiisaaf.